السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نموني باين قرتي ناشنال أيدين كون قرتي ميت داكابا جيخن نجافة الجرا غرينا موه قرتي فائدة سوى نجافة الجرا كناف اسنف كبدة الجرا أرانتنا وان لما اسنف كبدة الجرا إن اسمالي نموني باين قرتي واي ناشنال أيدي في قسم قرتي باسورا نموني هدون قرتي خيسا نجافة تاني تكفرت واي ناشنال أيدي تقول كبتة بالينا قرتي اسنفني ما قسم قرتي باي باسورا تلي قرتي نموني باين باسورا قرتي مان تنخنا ما جرمو خنا ما هنجرو في باسورا مالك قدوا أن قرتي نما قرتي توقع هنتنف كركرما جرا تشوفي تدوبا جرتوندا اسنفني بسا hangadumatti hojii turaadha namoonni immoo gartee yaasu biraa subscribe godhanii maatiin ta'in subscribe godhadha maatii taadha akkasuma viidiyoon garteen hin gadhiisu yeroo hunda gartee kasin bira gahuuf bakka dawwallee kana tuqaadha viidiyoon sanboota yeroo hunda si bira gaachuudha tokko farratti waa'ee national ID wal qabate namoonni gartee baay'een keessan dhufanii national ID kuni rakkina guddaadha qaba warra jee gartee akkasitti fudhatu sun jira tokko farratti national ID kuni faayidaa yoo ta'e malee rakkina hin qabu national ID kana yeroo gartee fudhattu ishaara qubaa hunda kanatee kan ijaallee kanatee data kankee information kankee eenyummaa kankee maalummaa kankee hunda gartee sirraa guutame onlaayinatti waan galmaa'uuf jecha baasaboora wajjin garaagarummaa dilas mara hin qabu yoo ta'e baasaboora gartee bakka gartee fiizaatti dha'uun qaba sanuma malee garaagarummaa biraa hin qabu jechuudha national ID kana biyyoota hedduu gartee itti fayyadamaa jiraachuudha national ID kana Itoophiyaan gartee kan eegalte ammaan tana yoo gartee isa kana gartee qabaattee biyya ollaa deemtellee eenyummaa kankee salphatti baruu ni danda'ama jechuudha gama fuulduraatti biyyoota gartee Afrikaadhaa hanga tokko national ID dhaan seentee bahuu ni danda'ama jechuudha akka gartee information qabunutti jechuudha fakkeenyaaf Awurooppaa fi Ameerikaadhaatti yellow card yookaan immoo green card jedhanii waan akkasiifa janiin jechuudha national ID kana biyya Arabaatti immoo iqaamaa akkasii yaaman amma national ID kana namoonni baay'een gartee national ID kana gartee akka waan gartee Finfinnee qofaaf qophaa'etti kan hubatus ni jira garuu akkasii miti mootummaan gartee hanga gartee bara 2025 jechuudha yoo xiqqaatte namoonni miiliyoona 70 akka fudhatu qopheessaa jiraachuu national ID kana namni gartee baadiyyaadhaa kutaalee Oromiyaa hundi jirtan hundi keessanuu waraqaa eenyummaa keessan qabatanii fakkeenyaaf yoo gartee naannoo keessanitti yoo gartee kan eegalamin ta'e hin eegalamne ta'a yoo Finfinnee kan dhuftan ta'e mana poostaadhaa guutucha gartee istaadiyeem jiru kanatti galmeessaa jiranii waraqaa eenyummaa keessan qabatanii dheexanii ishaaraa kannatanii galma dandeessanii jechuudha akkasuma gartee baankii garaagaraa keessatti illee galmeessaa jiranii waraqaa eenyummaa keessan qabatanii dheexanii galmaa'uu dandeessanii jechuudha akka nam tokkotti national ID kuni faayidaa qabaate malee rakkina inni gartee dhiibbaan gartee yookaan immoo hammeenyi gartee inni qabu hin jiru yoo kan jiraate maaliif yeroo ammaan tana addunyaan gama new world waan jamu jira gama sanitti saffisaan gartee cahaa jirti jireenyi gartee immoo inni dhumaalleen akka waan gahaa jiru fakkaata maybe gartee kana yeroo biraa ni naasawa national ID kana booda fakkeenyaaf namni tokko maallaqa gartee qabatee waraqaa maallaqaa qabatee deemuun ni hafata digital currency waan jamu jira digital currency maybe bara 2030 keessa namni gartee waraqaadhaan deemuun hafee ni eegalama fakkaata waan wadherraa akkasuma immoo waa hedduu jira yoo rabbiin umrii nuuf kenne waa hedduu garraa fakkeenyaaf mootummaan national ID kanaan nama hangamtu seenee hangamtu bahee everything control godhuu danda'a jechuudha waa hunda control godhuu danda'a jechuudha national ID kanaanii kan sanarraa waa hedduu jira inshallah isin fayyadaa galmaawa isin gartee hin galmoonuu jettanis booda gartee ifiifuu dirqamtanii ni galmootan dhimma keessaniifuu dirqamtanii galmoo dandeessanii jechuudha waa'ee gartee baasabooraatiin wal qabatee immoo namoonni hedduun gartee baasaboora gartee eegan galmaa'ee eegan gartee ishaaraa kanneen ji'a 4 guuteen jira ji'a 6 guuteen jira ji'a 2 dabreen jira hangamatti gartee humaan arkanne namni gartee rakkinni maalee jee dhufee keessan na gaafatu hedduudha ji'a tokkoffaa dura namni gartee immigireeshinii dhaqee hulaa dura dhaabbatee baasaboora gartee achukkaadhaan fedha gatii meeqaaniin arkachuu hundaatti na gaafate achuma dhaabbatee hulaa dura dhaabbatee 50 guyyaa 8 siifin baasa siinjuu jira 100 siinjuu jira 150 siifin baasaa kasan jiru jiraachuu miskiinii dhugaadha bafachuu hin danda'u garuu namoonni gartee nu fakkaatan Eertiraatee Jabuutitee Arabatee Somaalitee 200 150 150 illee gartee isaan haajaawwan qabanicha baafachuu hin danda'u garuu namni keenya eessaa fidee kan hunda baafata hedduu ulfaataadha kana gartee ragaan feesisu achi deemtee dhaabbattee ulaa dura immigireeshinii dura dhayitee yoo akkanatti sutee itti gaafatte achuma duratti siifin baasaa hanga nafti sinja guyyaa 8 guyyaa 4 sinja waan ajaa'ibaati kana garuu mootummaan irratti xiyyeeffate waan kana sirreessuudha qaba jechuudha immigireeshinii jechuun biyya takkaa jechuudha waan gartee qabalee waan xiqqoo takkaa miti biyya takkaa mootummaan kana irratti xiyyeeffate waan kana sirreessuu qaba ani immoo kanam tokkotti nama gartee Itoophiyaa hin ta'in never Itoophiyaa hin ta'in nama gartee waan kana qabatee sossoo dhibbatti hedduun argee jiraachuu kanaaf mootummaan gartee irratti xiyyeeffate waan kana sirreessuu qaban jaanii kana fakkaataa yoo gartee waan isin galla jiraate keessa naga fadhaadha YouTube Yaasu Birraa chaanaala namni gartee subscribe godhaadha maatiin uftaadha viidiyoon keenya kan gartee waan gartee barumsa irraa baratan waan gartee isin fayyada
وان غرتي هوس فايدا والمغالتي وان اسم فايدا وان غديسو جچا اكاسين دبر بكدا ولي خناس تقوادا يرو هندن ورد فاسنجا غلطم الفدا ومن خينيا لغات بچوداف ناشنال ايدي موتمان اشاره خناتيتي اكا بيوتا الدنيا غوتو هنا خيستي ኢትዮጵያቱ ህንቀምኒ ኢትዮጵያን የሮ ወመን ኸኛ ሁበኖ ህንቀብደን ሁበዳ ኑቲ ዋን ቢዘና ኸይስ ደሙ የሮዳን ቲክቶክ የረቲስቴ ፔጅ የረቲስቴ ዩቲዩብ ያሱ ብራት ኢንስቴ እስኒ ደበርሳ ጅራ ወኒ ጅሩ ናሽናል አይዲ ባንኮታ ወሪና ኸይስቲ አርከው ማርት ኸይስ ደምተኒ ኢንፎርሜሽን ዱፍተኒ ማና መጠንሳ ጃፈር በደይ ሰራ ኢንፎርሜሽን ወዲፈኖ ጋር ኑራ ፍረቹን እንደንተይሰን سمبود ريتني أشارة خنيتان إرجع أشارة خنيتان بوده تكستين ويا سدي بوده إسنيف سين تكستين كذا سني سنة تيلي بري لكويس أشارة خنيتاني سنين بنات تاني ديتي كات جتاني نبرد فتان كوري سان كواتاني نوتي تيلي بري إسني بنة لكويسان أبليكيشنا تيلي بري خيسانينه برينت بدني شو ما تاقع موتوما تسني دلك جافر برينت كوفتيل خبرين سني بقول بروسس سني بقول ديتي isini fakat bifakanaan baasee print isini godha yeroo print isini godhu biyyoota 53 oliif isin fayyada akka iqaamaa janga biyyoota arabaa keessatti iqaamaa jaaniini Keeniyaan ni qabdi biyyoonni Afrikaa guutuun ni qaban Eeshiyaan ni qabdi Ameerikaanis green ID jaaniini qabani akkasi biiteenyaas yeroo duraatiif haala kanaan mijeessitee jirti وان براسنتي فكاتين أشارة جزء خنيان أكل نقولوا دائما خنا خنا جتني شاخلي براقي سسينا موتما وان نفيد عمله وان نميدا خن نفيد خنا أبو أمني خينيا هدو حاجان أما دلهم بجرو خنا خيس جتشو جاتا كوفين دمي ده برينتي قولوا يجليوان كان أمني خينيا هنجرو جتشو ندندام أمني خينيا هدو بودت وان أفاج ريتشاف بيجنني أشارة بكخنن تتي دمني منا بوستا فينفيني بدتي خني ثاني لفتاني نبرة برينت ورجون ندن ديسان دوبت نافينا دورة ديمو كامنا وانا كستيجاف مني متنسا جعفر بديسا تجاجل هدو إسين تجاجل بانر استيكر خنا دادا برتقالة جيفتي جولة تيسانيف ماتي تيسانيف سمودا تليا نجيه بيفي غلي إسينيف نمت أزنيتشو دقيقة صدّم كيسة تلاقيسا خنوم دسني درينه إسني برانجا ودندي يسوع دقيقة نواجه دني بكونسن تيسني فراتن وانا كستيجاف نوجي جرادا بيجندا يبدو تركان فردا دوبت هنا فينا أما بيجنا شو كمنا يرون ستينيا إن شاء الله national ID كودي متعلقو جعفر بديسا مستوى كنا هت مصر متاجو برينت مارك تشلالاتشو أدراشاتشو بوني ميكايل ፍቅር ህንጻ የሚባለው ላይ ነው የምንገኘው አንደኛ ፎቅ 106 ቁጥር ላይ ነው የምንገኘው መታችሁ ፕሪንት ማድረግ ብቻ ነው ናሽናል አይዲ ይገባላችሁ ኮድ ይገባላችሁ ኮድ ይገባላችሁ እንደዛ ነው ባነሮች ስቲከር ሜሽ ደረሰኞች ማተቦች እናትማለን አድራሻችን ያው እንደነገርኳችሁ በዚህች አድራሻ እኛን ታገኙናላችሁ እኛ ለእናንተ አገልግሎት ቀንና ማታ እንተጋለን እንሰራለን በ30 ደቂቃ ውስጥ ሁሉ ነገራችሁ ፈለጋችሁት ያልቅላችኋል በፍጥነት ይሰራላችኋል ኮዱ ልክ እንደገባላችሁ ይሄ ናሽናል አይዲ ኑና እኛ ጋር ፕሪንት አድርጉ ታንክ ዩ እናመሰግናለን ገለተሞል ፈላዳ ያሱ ብራ ሚዲያችንን በጣም እናመሰግናለን እስከ ቢሮአችን መጥቶ እኛን ኢንተርቪው አድርጎ እንሰራቸውን ስራ እንደዛው ባንተ ሚዲያ ስር በማስተዋወቃችን በጣም እናመሰግናለን በማስተዋወቃችን ስም